Akkam jirtu ani abdiidha. Har'a waa'ee anesthesia yeroo da'umsaa fi opereeshinii yeroo ta'anii kennamuu walii wajjin ilaalla. Egaa anesthesia gaafa jedhamu namni tokko opereeshinii ta'uudhaaf akka hin dhukkubne kan godhu yookaan immoo akka yeroo barbaachisetti immoo namni sun akka of hin barrees kan godhudha. Yeroo da'umsaa yookaan dahuudhaa fi dubartiin tokko gaafa dhuftu anesthesia gosawwan anesthesia jiran keessaa lamaan keessaa filachuutu irra jira jechuudha. Har'a anesthesia gosa isa kamtu gaariidha kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. So anesthesia gosa lama jira da'umsaa fi opereeshinii ta'amuuf kan kennamu. Inni jalqabaa spinal anesthesia yookaan immoo yeroo baay'ee karaa traditional way walakka yookaan immoo half gimaash anesthesia jedhu. Inni lammaffaan immoo full yookaan immoo guutummaan guutuutti rafuu yookaan afaan medikaalaatiin general anesthesia jenna jechuudha. So isaan lamaan kana keessaa kamiyyoon filadheeti gaariidha jedhanii nu gaafatu yeroo baay'ee harmooliin gaafa dhufanii. Egaa yaala tokko yaala kan biraarraa adda baasnee filachuudhaaf wanti nuyi ilaallu waan lamaan tokko jira. Inni jalqabaa isa kamtu isa kamirraa seefiidha yookaan miidhaa hin geessisu kan jedhu ilaaluutu nurra jira. Inni lammaffaan immoo iddoon opereeshinii ta'u yookaan immoo yaaleen fudhadhu kun immoo yaala isa sanaa wajjin yookaan immoo opereeshinii sanaa wajjin akkamitti deemaa kan jedhu ilaaluun nurra jira jechuudha. Isa jalqabaa ilaaluudhaaf egaa anesthesia lamaan kana keessaa gaafa laannu inni general anesthesia jedhani guutummaan guutuutti ciibsudha. Qorichoota 5 amma 7 ta'an fayyadamna yeroo baay'ee. Inni jalqabaa qoricha nama raffisu, inni lammaffaa qoricha maashaa namaa akka hin hojjenne godhu, inni kan biraan immoo qoricha akka namni meemoriinsaa hin barre yookaan immoo meemoriinsaa sa'aatii sana keessatti waa hin yaadanne godhu fayyadamna. Inni kan biraan anti painii hir'isuudhaaf wantoota fayyadamnudha jechuudha. General anesthesia gaafa laannu guutummaan guutuutti ciibsina. Akkasumas immoo namni sun maashaan sana hojjetu waan ta'eef tuubboo karaa tiraakiyaa yookaan immoo karaa qilleensaa baasan gashinee akka namni sun maashiniin afuura baafatuuf goona jechuudha. Egaa inni lammaffaan immoo spinal anesthesia yookaan haaf inni nuun jennu immoo dugdarra marfee xiqqoo tokkotu kennama. Marfeen sun qoricha tokko duwwaadha kan laatamu. Ergii marfee sana laannee booddee handhuuraa gadi yeroo baay'ee handhuuraa gadi yeroo tokko tokko immoo xiqqoo ol siqee naannoo qara lapheetii gadi akka inni adoodu goona jechuudha. So handhuuraa gadi miilliin hojjetu akkasumas immoo peeniin kamiyyuu ittiin dhaga'amu jechuudha. Egaa kanneen kun side effectii mataa isaanii qabu. Lamaanuu side effectii qabu. Side effectii isa jalqabaarraa yookaan general anesthesia yookaan immoo anesthesia guutummaan guutuutti ciisanii hojjetamuu yoo ilaalle inni jalqabaa egaa qorichoonni baay'ee fayyadamna. Qorichoonni baay'een fayyadamnu sun side effectii mataa isaanii qabu. Tokko isa side effectoota qoricha sanaati. Inni lammaffaa hafuura baafachuu dhiisuu yookaan immoo maashiniin hafuura namaa baafachuu intubation jenna. Karaa tiraakiyaa namaa tuubboon hin gashinu sun rakkoo garaagaraa yeroo inni fidu jiraachuu danda'a. Kun nama hundumaa irratti ta'uu dhiisuu danda'a garuu gaafa dhufu immoo rakkoon dhufu rakkoo baay'ee cimaa ta'uu ni mala jechuudha. Inni kan biraan egaa side effectiin jiru ergii hojjetamee booddee namni sun hammam gidduutti ka'uu danda'a. Hin ka'amoo hin ka'u. Inni sun yaaddoowwan jiranidha jechuudha. Ergii opereeshiniin dhumee booddee immediately namni sun qorichi irraa dhaabbata. Gaafa irraa dhaabbatu anti painii strongiin kennuun barbaachisaadha. Sunis akka side effectii kan biraatti ilaalla jechuudha. Egaa inni spinal anesthesia jennu sun immoo side effectii muraasa ni qaba. Side effectii inni tokko post-dural puncture headache kenna. Post-dural puncture headache jechuun
sababii karaa dugdaa marfeen sun kennamee fi dura lafa jedhamu jira dugda namaa kan cerebrospinal fluid qabatee jiru isa sababii waraannuu fi parsantii tokko headache yookaan mataa dhukkubbii fiduu danda'a. Parsantii tokkoon sun yeroo baay'ee kan parastamooliidhaan nama dhiisudha. Yeroo tokko immoo parsantii tokko sana keessa naannoon parsantii 15 antipeenii yookaan immoo qoricha baay'ee strong ta'e yeroo itti barbaadu ni jira jechuudha. Inni kan biraan egaa immediate side effectota dhufanidha. Dhiibbaan dhiigaa namaa hir'isuu akkasumas immoo spinaliin kun gara oliitti ol deemee akka maashaan namaa yookaan sirna hargansuu namaa tasgabbaa'uu gochuu danda'a. Egaa kanneen kun parsantaadhaan gaafa kennu baay'ee xinnoodha jechuudha. Nuti akka ogeessaatti egaa kana lamaan keessaa kamiyyuu fudhadhe gaariidha yoo jedhame nuti akka ogeessaatti kan nun namootaaf kan harmooliidhaaf himnu isa spinal anesthesia yookaan immoo dugdarra marfeen tokko waraanamee mudhii gadi adoodee hojjetamuu sanatu gaariidha. Inni jalqabaa egaa advantage inni qabu isa sanarra gara mucaatti hin darbu. Qorichoonni nuun kenninu kuni haadha irratti qofa hojjeta gara mucaatti hin darbu. Lammaffaan side effectonni isa sanarra baay'ee xiqqoodha waan ta'eef spinal anesthesia fudhachuun seefiidha jenna. Egaa yeroo tokko yoo baay'ee barbaachise general anesthesia deebisuu dandeenya. Garuu choiceidha taanaan filannoodha taanaan spinal anesthesia baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Egaa gara yoo dhuftan tajaajila lamaan kana iyyuu argattu waan dhaggeeffataniif galatooma.